أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وأنا وأخواتي في الله حيثما كنتم السلام عليكم جدا إذا بننزل ماذا قبا علمنا ما دي ماذا قبا يعني لفت الله ماذا قبدي ربي كنيس عز وجل ماذا قبا وأنا عندي ماذا قبدي رب سبحانه وتعالى نمنا مرة أرجع ماذا قبا غري مقام ماتي باسافي غري فراب باسافي غري نتنا بيوتا غري ربي تسامير مقام مغاسافي مكان يا يعني كن أبو معاذين بكما مكان كي أصلي كما تيجي أنا بفتي جمال الشيخ محمد الشيخ علي إن شاء الله هكذا. إيه ستلت أستاذ أبو معاذ؟ بيجي ملفات أنا جاي الحمد لله يعني أنا الدور حقيقة يرو باي نمني كتا داداتين وكدادا نبي خوغافا نمني جندو مارو فنجال الدو حقيقة ولي قال لي سوشيال ميديا تنا وان فقطو مالي بجنا يرو باي هني مدو ganda tokkotti seefin erkisuu takka inni manne namni na beekus yani nasibatti dhufee jaamale ani inni maddu itti sin dhaadadhu maalif jennaan gaafa namni tokko lolee murtii takka murtistu takka arsitti takka harargetti takka shawwatti takka jimmatti si erkisa namni kanaaf yani namni gana umarra dhalata alhamdulillah ani harargee baatitti dhaladhe ana kubbachaachitti guddadhee tumaan yani kutaa sadii afur achumatti baradhe eega gara Keenyaa deemee egaa biyya faranjii dhufe kanuma harargee baattiin dhaladhe maatiin xiyya abbaa kiyya Sheekh Mahamad Awwal haadha xiyya Faatumaa Ibrahim jidduudhaan dhaladhe maatiin kiyya raayyaa beeka bakkuma hunda keessa maatii abbaa kiyya akaakoo kiyya faan warra Jimmaatii alhamdulillah. Akaakoon gara haadhaati immoo gara abbaati? Abbaa kiyya. Oh, maashaallah. Gara abbaa keessaniitiin akkas taanaan isin warra Jimmaati kaa? Maana nuti nama harkisee wanta godha gaafa mana barumsaa deemnu nuun lolanii beektaa isin booyuun ture mana barumsaatitti isin harargee miti hojaa namuu gandumatti naannuma san argaa beektaa kutaa biraan argu naannuma siin marsite san gaara duuban argitu ati Oromoo miti ati Jimmaa fa'aa siin jaan ati asii miti biyyi ta'e siin jaan kanuma Oromiyaa kutaadha. So yeroo kana niin booyu turre gaafas hin kan baratinitti Oromoon tun hararguma qofaan qaseetu beektaa ati asii siin jaan fa'aa warri seenaa kee beeku akkasii abdii kiyyaa tanuma gaa inshaallah alhamdulillah ma jirra kun. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. لقاء والله يكون مثل وجدت نمني هدون بكررتك السنين بيكو حتى علمك سنبدينهم بيكو لقاء بشو دافي نمني هدوني ماري سني غافر نو غافر ريتوري بيو مساني نو غافر بيشاتر دي أجايب سبحان الله. بقنا كان أفتني أستاذ معاذ ربي سناك بجو الدنيا فاكرات اللي ربي سناك بجو والفات قرأتهما بقنا ورفتني سنين جتشا أشومت قدتني أستاذ أوروميات قدتني سن jechuun achuma guddadhe Keenyaa fi Ameerikumaa Itoophiyaa anqama kana jiddu guddadheen jechuun xiqqaanis biyyarraa bee keenyumatti guddanne keenyumatti barumsa islaamaatis kaanis akadaamii waaxiqqishoos chumatti jechaa baqattuma san irratti jechaa akkanuma guddadhe gaa maal guddinaan biyyuma keessa gaa achumatti guddadhe alhamdulillah qaif barutti maal umrii sii maaliif beeyna umrii kutaa laanqa afurii yeroo qaraan namni maaliif beeyna umrii siisan abbumaa beeka abbuma kiyyaa beeka. Dhugaadha guddaa abbuma beeka as umrii sin jennaa yaadadhe an ammayyuu umrii kiyyan beeku ustaaza manatti kolfitu silaatuun isinitti hime. Maatima beeka anillee aga arraa dhugaa rabbi maatii gaafadhe illee hin beeku hin gaafadha jedha yeroo baay'ee umrii sanii maatima beeka. Erebuma beeka anu kunu dulloomu dideessana fakkaatti gaafa umrii biyyattis umriin tanumaa sabbi waggaa meeqa jira akka dira umriin tun waliin deemne jechuun yeroo gariyatummaan kun of shakkita rabbumaatu beeka barakkana isaan yani takriban barakkana dhalattee waan akkana siin jaan malee yani biyyatti namni irra baay'een lafa Oromiyaa tana keessa qobatu namni mana yaalaa dhalatee hin jiru baay'een isaa baadiyyuma magaalatti illee dhalatu manuma dhalata galmee guyyaa dhalootaa namni keenya maatiin teenya yoo kan baratu taate malee abbaan kiyya nama barate yani alimaanii barreessa waan arabaatiin kanneen guyyaa dhalootaatiif hunda ollaa biyya gandumaaf isaa barreessa. Uma beekaa gaa
barakkana abalu akkana tirar kasani guyyaa akkana facaani ati jalan deemne umri akkasittiisi yani yoo isaan amata diddamsiin jaan sadifaa lamfaa itti daannee himanna maaliif jennaan irraa gadi buusna malee ustaas irraa gadi buusna malee bara kana buusee gara malee ati keenya sanitti maydaanaawu inshallah ajaiba maashaallah waan ajaibaati rabbiin barakaatiin haa godhu waan gaariidha akkamitti deemtan gara Keeniyaa ustaas gartee quraanaas laalu waa hunda gartee keenyumatti hin qariyani walumaa gala waanuma ilmii baratan tanaaf ilmiif hin baane rabbuma irra na fide malee الله ما شاء الله تبارك الله عجيبة والله نمني هدون بقى كيست كرا بقاتي يرو بيو تبقى يوكان مو بيو الله غافا ديمو نمني هدون أمريسا آرسو لغو وانتو تقرا غراتي تدبر سباي إنان مالي جنان نمني أكبر بادت جراتشو دندا سو الحمد لله رب العالمين شراكنا ربي نسيني كني الحمد لله هدون باتيتو لا بروم سيد ليو بيو برتا مواشي برتا لا بروم سايتشون أنا إدلي بيت مال برد هاي ما تشوف تاس أفريق يقول أبري أفريقيا وسما جروتين دشان الدور دي ما ديمه ماله خانة كتي بروم سا برتة خدا جا موتور باس أجي سنين مان أفان أجي تيس كسويل ده إنجليز فانا متجباتا language مبارا شكله mostly أجي هو ده يعني قرآن ما في مدرسة خانو ما تشتي بس بركام خانة كروجة ربي الرجال السعودي رخية شمام الثاني نعم الجبادة أما المانسات يوجي ومتى قرآن مقرشان يقول بيه مصري قاله أنا دارا يعني ورتو ورنوت إسلام أجد لابي ورّي مصري جيراني بيخانا من دينو سينا دابد رخي سجد لابي إسا سوا مناته دينا كراتو مالي نانجي سوابان اتي مدرسة أجد تيواني قرآن اتي نقل تيبس سورة تتك إرقي نانجي سورة وي ولن أرقي نتكانا فيني بيتا الدنيا رخا تلفون ممالي در سورة إرقي جنان رفنسا خانا جلا چرے ni beita michalo jelu چرے mudhi sana idadde Allah kana nuwe sura dufani mana nama khasani wara nama khase ru masan print si kode se kanno jira posta kaisa gae kore kana mudhi sana kabacha hogi ka kenya tanar kadda downtown kenya handa ge khe garte itti erge agune terge suran ge se bilbila de gibbi sanjala chila telefona harka wajiran qaban yero san barasan injiro beita telefona tele jira atitti deena nayame suran san teenyuti nanje ora sumay nanje enjen birri enyuti nakase mata jara chiratte nanje tanumatin argite enjen masha Allah nanje no barid kasmat kasi mal nanje arrarra deemtee ani quraana qara'u afaan biyya sanis barachuu birriin ani caammaan ciisee fiduun rifeensa kiyya akkana godhatte arraka akkana taate boru Ameerikatti ati maal naatuu deemtaa bakka kanaatatti maaltuu deemtaa je'ee raashinaas narraa mureebbo sumattuun ergunaan je'uli waan je'an namaa ergan hunda aan jennaan niin aarenis bakka dallansuu haasawa dheeraa keessa waan danni matanii waan waliin jenna keessa aareetiin telefoonumna yaa'u baatii 3 dhabameenis deemeen kan dhiiseetiin duriyyummaa ijoollee jala deemee waan ni ja'a na barbaadanii na yaamani ammaas hin dubbisuun jeen itti gallakkiseetiin onumaa bakka dirree kubbaa miilaa takka taa'u jiru warra tabliiqaa tokko jira warra kuruja daawaa namaan deemu tokko dhufanii achi nu qabanii walitti meedaa keessa nu gorsan gorsanii daawaa gartee warra akkana guyyaa 20 guyyaa 30 guyyaa 40 namaan deemu kanaatu nu gorsanii akkana warri qopheessanii deemuu feetanii akkana daawaa akkana biyya akkana Ugaandaa akkana jaan jennaan fuudhanii guyyaa 40 ammaas guyyaa 40 fuudhanii Mombaasaa jaanii nuun deeman bo'e maal gara kanaa hojii deemee halkan akkaataa itti ta'an wanta seera gaafantii kan nu barsiisanii akkaataa salaatulee dhaabbatan kan hunda tartiiba jechuun nu tasgabbeessite achi booda gadiin deebi'e anuma barbaada galu feetamoo taa'u feetaan an jee biyyatti maatii tiyyattis dhee ummaati tiyyattis gartee mucaan akkana ta'e kun akkana ta'uun qabu isin birattiin deebisuu qabaa jeeni haadhatii yaasachi yaamtee haateetis yaama koo dubbisinaan jaanii dubbisee
Abbuun isii dubbise isiinis ni boochinatti telefoona irratti maal boochanii musaan jaanan ta'addaan na jiraa miti. Gartee isii na dhabde waggaa meeqa. Gartee imala bakka itti deemu san hin geenye. Atee dhaqee akkanatti hin dhaggeeffattu akkana jaa koottu gali naan jaan. Galuun jeen. Akkasii narra telefoonaan cuftee isiinis maal naan jee. Raashina kan kee arrarraa akkana bolotittiin kannaa deemtee quraana seenu yoon seenne borumtii fuudheetiin xayyaaran si darbanaan jee. Okkeniin dhaqaan jeeni. Booda madrasaa Ala Yaasir jedhamu tokko itti dhaqee masjiida darsii masjiida qaraamtuus kitaaba bitiif jeeni jamaa keenya tokko jamaal jammaata jedhaniini kitaabbanees naa bitee booda masjiida darsii Sheekh Alii Kaakumaatiif Sheekh Alii Jimmaa fa'aa achi majlisa qaba. Achitti isaan biratti achittiin tafsiira eegalee achumatti akkasuma Sheekh Hassan tokko jira biramoota godhuu fi tafsiira isarratti karaa Sheekh Hassan irratti Sheekh Alii Jimmaa antarra qara'u ture hayaatu sahabaa toohida kitaabban waanuma jechuun siira seenaa islaamaa kanaan wallaalchifatu akkasuma agartee buluuqul maraam kanuma irratti qaree fixee waan xiqqaa isaan keessaa ana irraa waraabbachaa kaasee ta'a. Hunda achumarratti isaanuma irratti qaree Sheekh Alii Kaakumaasis tafsiira achumatti jechuun ilmi afaan gartee arabaa barsiisanis seelluqa afaan arabaatis keenyugaa ilmi namni beeku ni beekaa hunda nahuu isa siqaraa Sheekh Abduu Hussein fa'aa Sheekh Abdulakiim jedhan tokkos nama hedduu lakkaa'uun dhuumani haa akirames yeroo san rakkana qaroo turre boo baay'ee dhagaa rabbiin addunyaa kanarra faca'e namnu namni hundinuu amma alama kanarra daawaa guruu jiru biyya Awurooppaa kanaa fi Ameerikaa Kanaadaa keenyumatti warra barate hiree fi baay'ee hiree rabbiitti rabe alhamdulillah sanuma keessa qaraane malee ilmi bakka sibbaanee namni jaamiyaa deemes hin jiru. والله جرى بريدك أبدا الحمد لله رب العالمين بقرب جرى لسني كني الحمد لله نمني انتنا أكستي مالا بيو كان مو بيو ولا ديمه بيو تا برا ديمه نمني أكست دتنيا يو كان مو أكا نما قداني تتي ديمه نمني يعني ولا مولد ترجتوا وان بريدة ما شاء الله فالأستاذ معاذ دعوة أكمتي إيجلتن gaafa eegaltan isa guyyaa 40 hintaniitiin jirtanii da'waa kan akkamitti akkuma waliigalaatti da'waa akkamitti eegaltan maaliif eegaltan? Wallahi keessuma Nairoobitti waa'ee da'waa kanarratti namni beekta da'waa akkatti eegalle anis xiqqaadha keessaa darasoota keessaa achitti Sheekh Abduu Hussein jedhaniini kitaaba tooyidaa kan nu qaraayisa waan tafsiira agartee juuzammaa kanaas kitaabban adda addaa riyaadaa sagguwaan ni jenne inni gartee karaa lama kanaa fi qafiira jedhanii magaalaa ganda san jirtu sanatti maayikiroofoona hidhee ganda namni beektaa gizee biyyaa buqqe bakka wanni godhuun jirtu barumsan deemu diinaa quraana masjiidan dhaqu hin qara'u hin dalagu maallee inni gartee akkuma warra jannataa gartee Ameerikaa itti dhufa taa'eetuma qama'uu caatii bitatee poolisa ofirraa eegu manuma taa'ee qama'uu barcaa godhuu kana booyfireen namni waluma keessa gaa ikhtilaaxa dachii bal'eesse mata kana yaa jiran hiree rabbiin tanaan isin caljaattee hiree tana biyya Ameerikaa deemtanii gorsuudhaan torbaanitti gartee ganda san keessee maayikiroofoon achiidhee waa dubbisnaa tireeningii kun godhee waa'ee toohida maa toohid akkana jedhaabbanee tokko akkanam fooqii dhagee gibbii san keessa teenyee achuma goggodhuu turre yaani daawaa guddoo ani daawaan godhallee jee akkasitti inni jenne ooma barachuu namni uma barata malee deemeetiin uummata kana dhaqqabsiisaa namni yaadu. Gaafaan achi jiru ammoo keenyatti waan biyya teenya takkaan dhageen takkaan argin keenyaan san waan addaati. Maaliif jennaan biyyuma san taate biyya islaamni keessatti xiqqaatus iqraa jedhanii gartee TVs ni jira akkasuma iqraa reediyoo jira afaan adda addaatiin galgala irraa dabru qura'aanni irraa dabru afaan adda addaa afaan ingiliffaa afaan kiswaahilii afaan soomaalee afaan booranaatiin akkana dabruutu jira. Qura'aan halkanii biyyaa ta'e Sheek Maamar Rashaad Shureemii kana hunda irra kaayanii akkanatti deema. Waan ajaa'ibaati sanumaan dhaggeeffadhu waan kana osumaan akkana dhaggeeffadhu biyyi san biyya ajaa'ibaati akka waan biyya teenyatti hin dhageen. Biyya teenya waanuma sirba adda addaa reediyoo maarree jedhanii sagantaa adda addaa malee sirbaa malee jirtu miti. Biyya tanaan dhufee jechuun Ameerikaa tana bu'uun dhufee yaani hawaasni islaamummaan akkasitti hin jirtu masjiidan amma akkana guutee akkana godhe Oromoon takka masjiida takka hin qabdu. Garaan dhoosan takka hin jiru masjiidan qaban. Masjiida Arabaa ka Somaalee fa'aa malee ka Somaalee deeman malee. So deemsa keessa walitti godhaniituma gartee bakka adda addaa mana namaarra deemuudhaan maallaqa walii gumaachuudhaan
gartee iddoo kiraa godhachaa achi booda masjiida gad dhaabanii bara 2003 moo 4 kana keessa masjiida Tawfiiq jedhamee magaalaa Minnesota Junuba kanatti bitame. So yeroo achi dhufnu nuti warra waa baratee dhufu. Namni waa baratee dhufu bishaan deemu kataa kaasee namiti biyya tana namni waan qabu fuudhaa fi heeruma waan ni gartee caffaru waanuma adda addaa gartee malee kana dhufnee organize wal goone warra biyya raashee kootee adda addaa dhufte. San keessa osuma goonu guddannee imaama masjiidaati Sheekh Bashiir fa'aa godhannee Naayiroobitti beekaa Sheekh Bashiir achitti narraa qaroo ture Naayiroobitti. So wal beeyna nama jabaa aalima nama xiqqaa ilmii fi waggaa meeqa nama qaree akkas imaama masjiida asii goone achi booda gartee hooma daawwatan hawaasa kan akkamitti bakka isaan jiranitti bakka meedaatitti deemnee gorsuudhaan kaaseexaa gartee CD gartee dhufu piriintii goonee tolchinee hiruu fi gartee yaamuu gartee muhaadaraa ji'aa gartee torbaanii masjiidatti afeerra osuma akkana deemnu gaa guddannee jabaannee iddoo sarkanne alhamdulillah. Achi booda hanqa gartee yaani konferensii afeeruu nama hunda isteet adda addaarraa biyya keessa carraa gartee nama rabbi subhaanahu wa ta'ala laaffise walitti dhufnee eenyu fennaa gartee ummata keenya kanaatu yoo tokko fidde Arsii siin jaan yoo kaan fidde Jimma siin jaan gartee waliigalaa kutaa adda addaarraa gartee listii goonee fillee irratti fillee Sheekh Aminis Raayyaa Sheekh Yusuf Nuuree faas biyyoota Awurooppaas Afriikaarraas nama ati afeerte interview yeroo gartee gariin hin dabru ati fakkeenyaaf Sheekh Amin fa'aa afeertee qaama biraatis afeertee immigireeshinii takka embaasiin hin dabarsitu fa'aa wantoota gartee bakka yaani gisee gaafii nama gaafatanii. So carraa san irratti namni hedduun dhufanii yeroo dhufan yaani Raayyaa faanis nama keessa carraa waliin goonee fi Raayyaanis dhufanii gaafa as jirru asitti TV'n gartee waa'ee TV gartee sirbaa TV Oromoo jedhanii facaffaru kanuma adda adda waruma siyaasaa kana interview godhu. Gartee obboleessa keenya Hamzaa Baashaa tokko fa'aa jira ammayyaasin tokkos biyyatti galee warri dhaabee isaanii bara 2000 keessaan se'a bara 2000 maal keessa oofu turan kana. Yoo bara Ramadaanaa dhufee nama nasiiban nama tokko fidanii namni tokko Quraan irra qareetuun biraa deeman se'a. Zi Ramadaanaa kana muunni Islaamaa bar. Ijoolleen sanis Islaamaa. So kanarratti sheekootii dhufte tana yaani qabnee waan sheekootiin tun TV kanarratti hawaasa kanarratti guyyaa akkana muhaadaraa qabna. Yaani afeerraa guyyaa konferensii waltajjii kanarratti nama akka dhiyaatan magaalaa Minnesota naannoo ICTV kana jirtan jennee keessummoota ni jaalatan raayyaa namuutu akkasitti achi geessine Sheekh Ali Jimmaaji eenyu gahaa seessummaa achi geessine ebbo yeroo kana ka warri uummanni warri interview godhu waan sirbaa malee waan sheekootti haasa'uun beekani fuunee geessine yaani jara kana eenyu interview godha an takkaa namaas interview godheen beeku kaameeraa dura dhaabbadheen beeku gartee akkam jeetiin godhaan cinqee maarke ka cinqu maarke akkam godheeti namaa seessan TV guddaa istuudiyoo guddoo keessa dhaqee gartee isinumaan haaseessa kunis warra sirbaati jarri sodaatan atummaan godhibbo andeessa muhaadaraa konferensii irratti dura nama ola feerta je'i godha akkam jeen godhamu akkamiin jaanatti maayyee kun sagantaa naan jaanayyee kana jettu jiras si katamna akkam jaa kun TV afaan Oromoo kan magaalaa lakkuu Minnesota irraa isiniif dabru keessummoota adda addaa gartee Oromiyaa irraa isiniif qabanne Sheekh Amin Ibro Dr. Yusuf Nuure Raayyaa Abbaa Macaa akkana jettu akkasii niin jee taatee unaan jaan maayyee seen itti naan jaan achiin itti seene ebbo seenee jennaan gartee maal naquna asumaa dalaguu qabdan naan jaan dhageessanii dalaguu qabdan naan jaan akkaataa interview itti gootee fakkaataa itti haasoo itti afaan keeti afaan Oromoo itti haasoo itti namatti dhiyeessu sagantaa tana gootu akkana goonana ammayyaasin arrarraa baatii namatti wulii sheekoottuma feete fidi naan jee jennaan TVs fuudhee adeemsa keessa boru aboluu fidi achirra nagalmeesse namta sihii waan fedhaa soita maqaa isaatirraa inni mala deema qabsoodhaaf garatti giree kana fa'aa biyya Eertiraa kana fa'aa deema nama qabsaa wayiiti waan Oromoo tan akkaan jaalata Rabbiirraa jaalatu maqaa kiyyatti godhee waan kana TV kanatti irra kaa'ee amma maala godhu TV harka dhufee mitire keessummootaan fadhe ijoollee xixiqqoo tan Quraana darasa bakka feete gartee achirratti waa hunda gartee gaafa Ali Sufyaan fa'aa dhufanis Naasir Faas dhufan kana hunda achirratti sagantaa hedduu deemuu dide
فيديو يوتيوب أمنا ديمي تي في روم وانا ديم نور دلغاني وان أمتامك رايا قفا سن أرغتاني يوتيوب سن أبم سيسان جران ورسي هذا أبم سيسان وانا كسيت هندا قوني داتا يسا هندا طبعا سين وانا متى أفوري مالي خان آسا من دا أرتي يوتيوب الرد دابت ويرا قراني تين سياغا وانا سياسا انفراني وانا منتي خنا فراني تي في رومو خنجر فراتمي تي في سلاماتي راني أما أجياسا واني سيرتين آسا سيرغدي چرا راياتيس شيخ أميني برو انترفين إسا قولي سينا إسا هندا لو ما نچرتين قولي نكو so رايا قفا فين سي متى برغي أكسر رايا ساچرت تركده يعني هاسي سي أبدي كنكو أجماني دعوة نتسيني intee waan kana yeroo fadhannoo irratti waan godhan sagantaa nutis nu kanna achi dhufan asumatti ani fixee sirba godhuu fadhan komarshaal jidduu galeessatti inaan hin taatu waan kun islaamni jedheen Sheekh Shamsuddin tokko jira nama jabaadha duruu inni nu warra sirbu ture hin dhiise gartee Shamsuddin Yusuf jedhani nama IT warra kompiitara beeku gartee warra masjida boordiiti miidiyaa tokko dhaabbachuu qabna akkanatti taa'uu qabnu waan akkanaa godhachuu qabna kun hin taane jenne achirraa maal bananna jenne eessa banna jenne waliin haasoyne iqraa TV iqraa tokkos jenne iqraa Solomaan daleyne Saalaa TVs achi waan jenne achi booda gartee waan Oromoo tana gartee masjida Tawfiq qofaa jira masjidni biraan jiru beek Bilaal hin jiru Tawhid hin jiru gartee so gaafas TBN Tawfiq Broadcasting Network kan jedhu gadhaamne oofu turre gaafa masjidni biraa dhufe Bilaali dhufeemi Tawhidii achi dhufeemi waan kun waan masjid tokko calaqqisiisaa jiddumaa sheekoo dhigaa nama keenya rakkinuma qabdi beektaa fi homaa fi gartee waan kun kan masjida kanaati malee gartee waan Oromoo waliigalaatii miti hayyee akkam goon miidiyaa addaa ammas maqaa kana jijjiirree gartee waan Oromoo siif keessa qabu waan Islaamaa siif keessa qabu maal goona jennee mareennee ammas waliin Shamsuddin Faajii jarasan ijoollee hedduudha maqaa isaanii himuu hin dandeenye rabbi irraa haa jaalatu wanta goone OIT Oromia Islamic Television waan Islaamaaf keessatti hawwattu kan akkanatti goonee istuudiyoo guddoo dhaabbannee beekanii daawaa sheekootii biyyoota adda addaa irratti afeeree riibatti dhabnee biyyartee sagantaa adda addaa Afrikaa irraa Eeshiyaa irraa waa hunda afaan Amaaraatiin afaan Somaaleetiin hunda finnee sagantaa wal barnoota sheekoota hunda achirrattiin oofuu ture osumaan jidduu tan akkanumatti kanaas oofuu turuu isinirraa gabaabsuudhaaf anis imala gara Masrii kana deeme buleessa kiyya tokko fa'aa achitti jaamiyaa qaraanii adeera kiyya fa'aa laaluuf eebba ijoollee achi jirtu achiin dhaqee jidduu kanatti khilaafnee ammaas dhufee osumaan ana jiru waan kan oofuu jiru gartee yaani gannaan gara TV Islaamaa kan amma jedhamu kana osumaan achi jiru na duuba yaani maqaa waan TV Islaamaa ta'uu qaba waan Oromoo tana gariin maal garasuma jira warra hawwitu waan Oromoo ittaan irraa maara Islaamaati TV Islaamaa jedhanii mukaa moggaasanii wajjin daleen dalaguun jeenanii kunis waanuma Islaamaa dalaguu jirra kan Oromoos qabu waan hunda qabu akkana jee adda hafeeni achiin deemtee tunis maashaallah saatalaayititti baanii oofaa turanii alaa kulli haal uumuu hunda namaa jalaa ciraa beekta so anyway akkasitti achi jettee kanaas gamasii sanqaan ofoofee walii dhaguu gamana dhaguu dinnaan gartee ahalu dhikri da'awaa shawuttiin dhufetti dhiisee bas akkatti dhufe qaba ahalu dhikri akkas inshallah Abu Mu'az dhufan jennaan sheerii walii gooneetu dhaggeeffanna achirratti illee waan sin gaafadhu qaba itti deebina sanii ammoo ahalu dhikri da'awaa shawu maal hojjechaa jira? Bareedaadha alhamdulillah yani ahalu dhikri da'awaa shawu wantiin jidduu dhiiseef istuudiyoo suma nama kiyya keessaa hin qaba kaameroota gumaacha goonee binne hundi meeshaan istuudiyoo hundis akkasuma jirti waan hawaasni biyya Arabaatis gumaacha gaafas goonee gurree istuudiyoo dhaabee waan kana addatti gartee maqaa kanaas itti moggaasee maqaa kanaa Sheekh Amin Birootiitu naa moggaasee kun yaa waan kana ahalu dhikri so yani akkasit dhaabee manuma kiyya keessatti dhaabeetiin oofuu turee garasiin osoon oofuu jiru social mediaanis update isaati waan adda addaa dhufa Facebook live fa akkasuma TikTokinis dhufte hawaasa kiyya kana jalaan gora jeetiin gaman achi gore malee studio akkasumatti jirti inshallah guyyaa arbaa fi guyyaa sabti faladaatti deebi'u sheek garee shaadaatiin ustaad Awwal Faajis Faraan Faajis haasa'e itti fufuuf inshallah sagantaa mata duree godhannee
اتفقوا قبيلة أكسو جرتي نجرة إن شاء الله يا سلام. أن كان أنجر نما جرتي بإذن الله مولا يا ربي نسنا جرى جسم بالله وانغاري دا أستاذ أبو معاذي يروغري وانجيل اللي ندبسو جدني سندبتو وانجيل اللي للبو عندهم للبيو ور للبلو تو وانجيل الرافرتني سانمتو للباجرا أستاذ اللي سانمتو أستاذا باستر اللي سانمتو باسترا كيسايو باسترا فوران غوتمو فورا غوتو قبو جدني دبتن أكمتي wangeera dubbisuu akkamitti jalqabdan komparaatiivii kanarratti hojjechuu akkamitti jalqabdan maaltu isin kakaase durumaan fedhii qabdumoo aggaxaamii yookaan immoo guyyaa keessa itti seentan moo waa wahii sinaarsee aarii wahii irratti seentan meenuu qoda wallahi waan bareeda subhaanallah waan kan akkaan itti seene qabdi subhaanallah akkin itti seene yaaduma kiyya ka naayiroobii dhufe san naayiroobii gaafaan jiru يعني نينا قد بيتي كرار كبيتي نياتا نامت كومبيرتي كالار أسري كنا هون دور كينيا جلوني بيك أرتي سو أجتي غيو دكين دكي فرق فانك سؤالي وانين بيكوف كرتي رجع رافجتي سانيس أنا أكانت وان سنة تسيني وان كانت تسيني أنا بيجافان جرو أن تكا وانجيلا ولا رجيم به تكان أركنا كريستانا أركو مالي ولا زاني غيسا خيين لندجو أركو مالي كتاب ثانية كانت أرجيم به وجانا جران متعاف أرجيم به متعاف أورومو هنكان كينيا رفوتين أرجينين أنا كينيا أقول رفه ناما غرتي نتمزي يانا ماتي تكا ورشاشا من تاتو أرسيتنا تاتو جمة تاتو ولا تاتو أنا ناما مكان كديري مكان علي عبد الله جامو أنا كريستانة تكان يان نجران تكان يان أرتي كتابك أنا مسجد تين ديما كتاب أزلا غورتاني ديماني نجام ماري سيفاتو مال مجاني أرتي ولدا چرچي تنواني أرتي چلجا سنتريزا جاني چرچي تكچير تو أكنا چرچي ديمنا جاني ولدا ديمنا جانيا مالين جين أرتي أبات بيسو تو كوجرا ماتي نسا غرين كريستانا غرين إسلام أبات بيسو مسجد ديما جولين چرچيات باتي بيسو مالي بيسو كون إسلاما بلين سايدو برجولين نجرا مشينا كنا أم مشينارين بيخا مالي مشينارين ورا فرنجي توكو ورا ماري توكو كنا أرتي بينتي تكمالا كنا إلمانا كانوا جلا قوتني برسنا جولة كنا تكنا قوتك كنا جلا بروم سجاني بلليساني كنا قراني نانجي أبو تكادير إسلاما أنا كريستان أي أما كيو جونغا كادير أحمد جمال جامو كون هندا كريستانة تانين بيو بيتي جولة قرتي أسفاو أسناكاج قرتي تفري أينو جامو كان جولة كريستانة كانت تبينو جولة أمارات أفانو موسيطتان كان بينا مالي كان محمد جاموس أجر كان كريستانة جو أيا تانا أجنا خاصة كتابة خيسة مفيدا كتاب نخامي كون قرآن أقول له أفان رمو دبته جمانا أجمسي أكان دوبس أماس ناقرو ديتين أفان أمان رمو نبيب بيكو أرتي كأشرا جرو ولد أدنى تجران وبنا سينما نادو بفهم ما تدل مالو جنان لوكو دنان نو تكاتي أني أفان لوكو دهارر جيراتي بردة كدو بدوساني كأشرا سانخاكا أكان خاو أكسي مونجورت أرتي مچ جچو مالي مچ جچون واقع جچو مالي او مكانتنا رقو قبان أچتين لالو إيغالي أرتي دبسين أنجي مي جنان أكان لالي دبسي تريسا غويو براندكا نجاري برسيسا دا جاري تبسو نفي تقوس برسي بيجي برسيسا تراني وجي مناتي انجري فاقزي منا برمسا أچ لكي ديمي رفي لانگوي إسان كان براندكا والبي فوقي رتي وقي رفرتي منا إساني والبرغرلا وجين نگر غارم رخنا براندكا ويا سبتي يقول يا إنسان غير وانتاج ديماني أكرمتي نوسون كنيه برادي إمه أسقافان لفه أنا قافة تيجي خنوم درتين وانين جو قرتي وان قرتي أمامنتي خنا خيسا سنسنة برنوتو ما في ومدعوا خنا غواسا تجاجلو ملء واني كرا خنتي وان نفيده وانجيل اللي كانت تركت دينكا وصون برسيسو سوشال ميديا تنرتي قرتي دعو موسون قلو أشيلنا خطب دي جولين ما خطب دي السلام عليكم إسلاما توفدا يا من تيجي سنتنا برسيسية السلام عليكم جتي مكاني خديجة فجأة ما هل توني السلام عليكم سلاما توفدا ونانجت تون فلو قدا messenger أنا ندو بسا
kun dubbiseen dhoyti ani akkana barakkanaatiin akkanatti kafaree akkana islaamaan ta'uu fadha hayyee shaadaa akkami qabatan na qabsiisi niin qabsiisa telefoon akkanan achiin jaa kaanis garte hiriyaa takka toon hojii galtuu jira naan jette mucaan san rabbi irraa jaalatu yaani maqaa isiitillee yaadadhama turaadha jennaan kiristaanaa jira mee islaamummaa kana islaamummaan amantii akkana jetti ragaa akkanaan hakannaa jettee waan ni jetti meetti waan ni jiinaan jetti aggu telefoon akkannitee waliin jettee telegiraama waan ni kana telegiraama keessaan na bilbilanii yeroon dubbisu akkana kana waan waaqaa kana wangeela na qaraate Yesuus goofta akkana irraa qoo qaba maal irraa qoo qaba utee Yesuus fudhadhu akkana da'a waan gootee akkana gootee quraanni keessan akkana jettee gaanaa rabsaa waan akkana jettee keewwata adda narra dubbisti Jangan abu ni Quran hati ni tima. Injir tu ane kanan anjat kitab kenyar dulu feti. Aci orang mereka te, akka mato. Fu dani mal nago te mas much antun. Telefon agam dim. Gare te walda hunda kesa nagal cite bo. Gare du kesa nagal cite. Gare du kesa te nadabalte. Hinda gifat. Aci olsena. Islam hati mana kana kesa tinanjan. Lufe ati enyu. Garte Jamal Abu Muazin jagafas. Mana bilbilasa narra bilbilani Jamal Abu Muazin jecha Jamal ati Islam man anjan Islam o gafi qabna ye murtaddi kana cufachitti narken achi khaysatti arte qabna khan fuure imo khaysa nagal chammas rakkadde achi khaysatti Sumayya tashoma takka jirabbo Sumayya tashoma asir rabbi umri si aderesu nama yero sanitti waggaan achirratti wal baranne kanti wani gara wani khiyalatti Amas saddeetu nama islaamooti. Wangeelaas nama beektu mucaantun. Akka malee beektu. Ammayyuu jirti mucayyoon. Subhaanallah rabbi gartee qormaata waan adda addaatiin dhukkubaa rabbiin gartee anni isii godhe yaani jabaattee nama imaana qabdu caffartu waan hin jettu waa barreesti waan hore wangeelaa kan. Qophii isii jalaa godhaa numaan fuudha numaan gaafadha. Ta quraana keenya kana waa'ee Iisaan akka ergamaa ta'e kana qopheeffadheetiin jira kana itti dhaqa. Niin ja'an niin rukuta quraana kana achiin rukuta. Ujara kana kuni garte waan akkana naafiddu malee islaamaan taa'e waan akkana naafiddu islaamni amantiidha yookaan jootaati anja niin garsa kunniin taajaa kunni maal taata nabi Muhammad khaleessa dhufeen islaamummaa isaa eegalee jaan challenge osoo goonu abdoo kana achi keessatti hin argan abdoo kanaa fi ziyaad tokko wanta jira jarman jira nama warra murtaddiiti gartee isaan kana warra quraana beekuu jedhanii natti fidan ninja Osman jo'uutiin achi keessatti namni tokko maal naan jedhe kitaaba Muhammad Sabaa tokko akkana barreessu tokko isaa dalaaladhu naan jedhe yaadadhu maqaa nama sanii maaliif namni guyyaarra maqaa jijjiirata osoo hin jijjiiran akkasitti ta'ami achirrattiin akkamittiin argadha wangeela akkamittiin argadhaan jeen baay'ee kitaaba keessan kana kitaaba keenya gaase eessa jirta eessa argata Ameerikaa tana hin barbaadeen dhabee jennaan kitaaba wantaan godhe kitaaba Muhammad Sabaa tokkoon dubbise Yesuus hin fannifa kitaaba waan kanaa tokko Yesuus hin fannifamne joo tokko naa erge itti gattaa'eetiin kitaaba san hin fannifamne wamaas labuu wamaa kanaa waliif hidhadhee aayaa inni wal bira kaan itti gattaa'eetiin guyyaa 10 takka qare maaf na bilbilasa na bilbilan so itti gattaa'eetiin guyyaa 10 takka qare hojiirra guyyaa 3 dalagaa horadhee guyyaa kaan qaree amma mataan naa qabamtee miti kitaaba isaanii manaa galuu maal haa godhama kitaaba kana mata qabachuu Maatiyos Marqos irraa qoo qaban gartee maaliin godhe kitaaba isaanii kan harkachuun qaba kamitti Muhammad harkadheedhaan siif erginaa jennaan Osman joo kamitti namaan Arabiyya jiru cufa ijoolleen beekuun ta'e wangeela macaafaan barbaada siif laalnuma jetti awwii nashidaa baasu tokko ni beeytanii mi ni beekna sirriitti awwii jedhaniini sattiin macaafaan barbaadaan jeen waan kun bara dheeraadha oleetti xiqqoo takka isaan gaafasi warra yeroo san dura dhufanii so jennaan birriin sitti ergaa akkaawuntiin akka inni sitti ergaa jeeni macaafaan har'a qabu kana biyyarraa fide uffoma kiyyaa taa'ee irra kana kamma gartee chaalenjii isaanis seenuudhaaf osumaan jira kanaa hojje akkana jiru gartee ideoloojii fi wantaan maal jettaniin sammuudhaa fi aqliidhaan jira kana dhukkee irraa kaasu jecha keessatti asina baasan ijoolleen achi nama deebisti lakkoofsa biraa kanaa kanaan sammuudhaan an akkamittiin Yesuus kun haadha qaba hai anis haadhaan qaba waaqna keessan haadha qaba tanaaniin achitti chaalenjii waan biraan jiru quraana keenyaas fitachaan jecha ta isaanirraa dhagootaan Google irraa sarchii godhu Dr. Zakir dhaqee dhaggeeffatu tanaan osoon godhuu kitaabni nunaa dhufe
kitaabni yeroo dhufe bane amma eeysarraa eegalu eeysaa dubbisu ragaa goran achirraa seera uumamaan laala walitti seenaa quraanaa niin laala niin dubbisa waan niin dubbisu hundi waanum quraana keessatti qissa hadiisa irra dhage waan baay'een isiidha waan seenaa kana hunda biyyoota kana amma qabachuudhaaf ka Abrahaam eenyu niin kata Abrahaam jechuun Ibraahimi Musee jechuun Musee seera uumamaa jechuun jalqaba akka nagartee bidu waan nagartee uumama jalqabaati kitaaba kan akka quraana keenya banachuudhaaf ka amma quraana keenyaa suuraa Faatihaa Baqaraa akkana jettee oftaame waan kana mata qabachuu eegalee boo kitaaba isaan haasa'an kana katabadheetiin seera uumamaa irraa ilaan qamulate kanuma qabadhee kanuma takka bachuuf kitaaba uumama kana seera uumamaa kana jechuun maal jechuu nin gaafadha nama adda addaa guugudhi nama beekuuf warra gartee isaanumaan gaafadha kan ba'uu jechuun maali kan jechuun maali akkana jechuun maali Maatiyos jechuun eenyu kana hunda kataba naa laafe irra taa'ee dubbisee seera uumamaa taa'eetiin nin xumure seera uumamaa dubbisee kanumaan dubbisa biraa achi deemuu waan maal keessa deddeema artee nin dubbisa kun osumaan dubbisu kitaaba isaanii kun yeroo hedduu irra fokus godhee seera uumamaa kana naagalee artee baatiin kan dubbisee hin beeku naagaleenaan gaafaan achi dhaqee kun akkana jaa quraana keenya nama waliin naagalee fidachuudhaaf waan walitti wajju naagalee achirra jiraa miti waaqni tokko kuno Museedhee jeenjoo kan seera uumamaa akkana jaa Musee je'ee maal irraa qaban itti qorachuu malee kun akkana jaa kitaabni keessan seera uumamaa akkana irratti seera uumamaa akkana jaa anaa malee akkana jaa seera uumamaa akkana jaa osoo hin jooni kun nun laallat kun waan kakuu waan gartee waan darbe waan moofaa expire ta'e naan jaan abbo hayya kami duba keessan fudhattan gartee kakuu haaraa dhaqinaan jaa taami haara inni buluukudaane jaa maali buluukudaane achi dhaqi osoo na oofanii bani achi oofi peejii kanarra dhaqinaan jaan achirraa eegala keenya kana Yesuus dhaloota Yesuus Maatiyos na fidanifuma hay kitaaba jidduurra akkamiin qaraasiftanii jeen kitaaba kaaguu eegalan namni gubbaarraa eegaleetu mana barumsaati tokkoffaarraa fuula tokkoffaarraa namni dubbisa arruma dheetee fuula walakkaa siibanee achiin dubbistu walakkaa natti ta'e maali Maatiyos kunoo maali kanoo akkam goona kanaa miti kuni gartee kan akkuma faraan kana taate kun eega Yesuus kuni gartee bara warra raajota siin duraatii xiqqoo fi gurguddoo kuni nuun laallatu naan jedhan akkasii ittiin dhiisa kanatti amantanii makanaan dubbistu eegale gamma Maatiyos Marqoos jinni kana keessa deema goxoofaa ammaas osumaan deemuutiin mul'ata Yohaannis kana keessaan dhufe mul'ata Yohaannis jechuun maali mul'anni kun amma naa galuu dide afaan na cinqaa beek katabadda jara kana jalatti afaan keenyan kanate hanqa ummaan tiyya giseen dheewan ijoon maal taate abbooti maal taate namni gartee afaan biraa fa afaan Oromoo akkam nu godhu jirtan kanaan jaan jajallatee isaan keessa garee isaanii keessaan oola barumsa masjida darsii antachi qaree malee taasise qaroo barumsa kaan islaamaa kana darsii majlisa asi deemtu fira dhiisee daawaa dhiisee wooma kana biizii na godhanii na barbaadan telefoona dha koottus siin jedhan numaan dhaqa namni biraa dhaqoon jiru ijoollee osoo hin jootiin ijoolleen achi shaadaan hosetti ijoollee sadiin achitti guyyaa torbumaal keessa shaadaa qabsiise qabsiisee jennaan achi obboleettiin siitii dhufte obboleettii takka shaadaa qabachuu fadhaa anaa laayif irra taa'u jiru gartee bilbila na dhoyte jalaa shaadaa qabachuu qabnaan jennaan laayif irraan jiraanii dhufti jennaan seena gartee nama akkanaati nama jabduu waldaa akkanaati jennaan feesbuuk irraan fide laayif asirra ni qabatta koottu akkasi haa argani isaanis asirratti fideetiin kallattiin qabsiise balbala bantee ijoolleen warrummaan achi keessa natti iyyuu hundi amma dhufte haa wangeelaas dubbisee immoo uleessaan biraan oola asi shaadaa qabseen isaan biroon asi isaa qabseen ijoolleen ammaa asirra hedduu abaluu eenyu tajaan hedduu dhagama maqaa yeroo itti hunda dhiisuun gaarii miti warra macha keessa wal beeynuutu hundi booda kanarra dhuftee ani bara abaluu akkanaati naan jette tiktookii bara tiktookii kana bara achi keessatti gartee osoofnu naafi miliyoon kanaas achumaa fudhadhama miliyoon kanaas fuudhanii anaafi miliyoon isaa telefoon qabee garee takka keessa nu galchan gaafa isaan itti godhan dhufee asitti gisee naasa'u eenyuutu si hime naan jedhee barsiisaan isaanii achi dhufee eeysaa ati nama waaqayyo eeysaan achi jirta ati maqaan kan kee kami naan jedha ijoolleen hin himin naan jetti emmii faa godheetuma maqaa dhiisa takkaa maqaa kee tuqaa godheetiin dhiisa tuqaa attiin barreessu tuqaadha miliyoonis lakkoofsamee qabaachaa keessa jirra ijoolleen anuma galchiti achina galchiti osoo je'uutiin dubbisee osumaan dubbisuu mul'ata jechuunis akkana waan gartee abjuudha waan manaamaan gartee Yohaannis jedhamu akkanatti akkana waan argaa waan Yesuusitti dhufte akkana osumaan jedhu osoon qoradhu afaan kiyya Harargee loqota sanuu kamaatiif wantaa sanis wal keessa gara Jimmaatis gamanaatis wal keessa kaanis Arsii kanaas nama hedduu wajjin jira keenyatti san warri hojii qaraanuus loqota adda addaa qaraa
akkasitti seeneetiin abdii kiyya wangeela akkanumatti osumaan du'i namna qaraa iseen jiru. Waliigallee deemee koorsii wayii kolleejjii waa dhaqeetiin ilaale ammas waan waraqaatti fudhadha waa jeetuma deemee community kolleejjii wayii dhaqee san itti ilaale malee oofumaaf dubbise boon kanarraa utaalaa kaan dubbisa adeemsa keessa osoo hin jiru waan na mudate asirratti gaafaan wangeelli mana dhufe haati muwaazabbaa kiyyatti himte waan ta'uu deemuun beeynu kunoo nama meeqa addunyaarraa kana ta'e namni Ameerikattiin garagalaa abbaa muwaaz kunoo masqala mana nuu fidee mana nuu kaayetteen abboo masqala vanee gun poostaa guddaa dhufee gunfanu qur'aana gartee ani hin beeku kitaaba warri gartee kiristaanaa tokko baay'ibila fidee mana kaaya maal fidee masqala naan jedhan abboo hanga maatiin abbaan kitaaba itti fedha namni nama biyyaa fidaati masqala maa kitaaba kana biyya achii fidda naan jedhe hiree gooteefi so hanqa dubbisee isiinuu amma gartee hanqa bakka hojiititti adeemsa keessa sababa kiyyaan achi ta'anii gaafa viidiyoo dhaggeeffatan waan adda addaa dhaggeeffatan warri hojii wajjin dalagan akkaan abbaa mana sii ta'een beekanii gariin taa'ee si biratti na arrabsa warra waliin dalaganuu kan anaa kan arrabsaa beekta maal jetteen ta biraa ta'e islaam bar inni kun abbaa mana isaatii jetteen achi kaamma ati akkana ati nama akkanaati ati nama akkanaati si faarsu nurraa qabi nurraa dhoowwi akkana Yesuus arrabsa dhiisi firraa naan jette sanii miti abboo kana jaa hanqa isinuu keessa deemtee mee kun hojii boqonnaa akkana itti naa kanne jettu takka so hanqas takka taatee jechuudha ka gaafa kaan mana kana nurraa baasii waan kana takkaa sirraa baanaa jettu har'a gartee waan san nuu baasii wangeela irraa jechuu eegaltee jechuu namni deemsa keessa waa galaaf jechuu kanuma inshaallah nuti gahu. Allahu akbar wallahi waan ajaa'ibaati. Maal jedharree baabaan gaafa dhagaan maal isiniin jedhan? Maashaallah achi booda gartee ati waanuma tanaaf yaa paaltookii sirratti bara paaltookiitis gartee yaani achi keessatti paaltookii kana goonee achi waan siyaasaatiis numa loltaa kanaas numa jettaa eenyu numa jettaa waan kana muufirraa dhiiftee wayii rabbiin kitaabni rabbiituu ni ga'a rabbiin itti sin argine nabi Muhammadu quraanumaan yaamuu ture gartee kanuma rabbu'e kana mee kunuu ni ga'a kanuma baradhu ilmaan barsiisi kanaaf irraa dhiisimee naan jedhe hin dhokeesse deemadheeni makiinaa keessa kaayachiin kaa'e numa arkanii kan goonare gaafana jalaa dhokeessanii jira. Osuma jiru achi booda himee fi akkanan kafaru namni gisee garii fudheetiin akka tasaa quraana jechuun quraana osoo deemuu dhufeen quraana gubbaa kaaya beektaa tachi garagalchan gaama laa ilaaha illallah namtichi akkam ati dhugumaan islaamaa jedha gaama nagaasama ijoolleen abba dad what's going on why you do that ijoolleen maal akkana goota masqala fiddee quraana keessaa jaan aboo kitaaba akka tasaan kaaya hin kafaru sanii namni ni jechuun walumarra dhufaa akkana ijaa deemaatu immoo baratanii ijoolleen mana keessa maal naan jetti gisee abbaan keessa jira abbaan jettee ijoollee dhiyeessee hireettuun Jesus jechuu jira jaaniin Yesuus na jedhan ijoolleen Maatiyoos Yesuus barri sun bara meeqa ta'a ustaad? Bara kam ta'a? Wallaahi koronaa dura naannoo 2018 ta'a jechuudha. Something like that akkanuma yaa jechuma kana haqiiqatan kana wallahi tole maaltu murannoo akkanaa kana akka dhufee banattiin wangeelli san ammallee yoon fidee sin garsee bakka akkaan banate waraqaan akka wangeela san laaftuura addunyaa kanarratti hin arkine yoon fidee sin garsee namaatu waajaa malee harka kiyyaan na dura akkumaan godhetti keewwanni wayii akkasirraa murame jaraatu waan ijaa isin hin garsiisu malee warri maarra cireetti wayitaa so na dura murame bakka san yeroo hunda itti malaaluun kana maaniin dubbisaa jiran hin qasan malee akkasuma jira naxxafee akkasi kaayee tolchee akkasitti abbaan kee akkasuma amma baratee dubbiin akkasii misootuma kana keessaa namni biraa kan wangeela lallabu takkaan siin jirtu bakkaan deemu hirriba anu biyya biraa nama hedduu as dukkaana dhaqu gartee ati kaan laal wal agarsiisan dukkaana dhaqu mana nyaataa dhaqu magaalaa dhaqu barumsa deemu achi dhaqu ijuman agarsiifti amantii kan hanqa jartee baratanii hundi jarti isaaniitis wallahi kana dhaqee waan akkanaatii jiran akkana jeeni nama gurguddaa paastora isaaniitii wajjin hanqaan haasa'utti namni hundi ijumana dhaaba ilaarraa jechuun nati nagahumaan alhamdulillah Ameerika taate malee sila naman dhiisan dilli nama ana tokkicha so masjidattis akkasitti jabaadhu maashaallah akkasin seene waan kitaaba kana hunda guuja'u ummata kanumaan gartee yaani isaan gara da'awaatitti yaamungaa kanumaani dhufte alhamdulillah rabbiif galanni haa ta'u waa hedduu mudannoo kana keessa yaani gara shaadaa kitaabuma isaanii kana yoo argas takka
halimaatu eenyummaa sirrii turte mucaan sanii yoo boqo akkana jettu wangeelaa fi quraana irraa naa kannite gartee islaamaan tahaa naan jette maal naan jette Yesuus nama kan jiru wangeelaa noo kannite naan jette sarchii godhuuf ingiliffaan achi dhaqee itti dha'e kanneefi jennaan wallahi numa amante guyyaa lama booda numa amante ajiib numa amante adigalle kaan islaamni amantiidha kan jiru naa kannite islaamaan taaja gizee achi dha'e achi keessa garee telegiraamaa keessaa fi imoo jiru gaafa finnee itti garsiifne ijoolleen gurguddaa malee ijoolleen yaasee yalaa yaasee mana meeqa cufnee bar jiran wallahi jillee kana asirra jiran akkasi cufne ijoollee hojii amma kanaas akkasumatti gara tiktookii wal agarree dhufna gaagaman akkasumatti isin hedduu namni mongeelaa kanarratti wal arkeen nama hedduu alhamdulillah akkasii kana fakkaata.